irraa akkaataa Gmail itti banatan isinitti argisiisu nafaana tura jalqabarratti YouTube channel koo subscribe na godhaa jajjabeessaa isiniin jedhaa sanii jalqabarratti setting bilbila keessanii seentu achi booda mallattoo search gubbaarratti manage account tanii barreessitu manage account tanii yeroo barreessitan akkana isin dhufa achiin booda iddoo kana kan jiru kanarratti manage account kan jedhu kana gubbaarra ni seentu achi manage account kan jedhu keessa ni seentu achiin gara jalaa deemtanii add account kan jedhu kana ni filattu add account erga jettanii booda google kan jedhu isin dhufa google kan jedhu kanarratti ni filattu achiin checking info jedhee akkasiin verify gootan isin gaafata verify ni gootu achiin erga akkana isin jedhee booda fuula kanatti si fidaa jechuudha create account kan jedhu kana gubbaarratti ni filattu jechuudha achiin for my personal use kan jedhu kanarratti ni filattu achiin first name kan jedhu gubbaarratti maqaa keessan ni barreessitu achiin lammaffaa surname optional waan ta'eef bira darbuu ni dandeessu achiin guyyaa dhaloota keessanii ni galchitu jaalleen akkasumatti keenya maarchiin jedhaanii achiin bara dhaloota immoo kan barbaadan jechuu dandeessan jechuudha akka Awurooppaatti waggaa guutan bareeda jechuudha isin akka barbaadanitti guutuu dandeessanii bara dhaloota waggaa immootu waggaa 18 ol ta'e baay'ee gaariidha jechuudha chaanalota irra gara irratti fayyadamuu dandeessa waan ta'eef achiin next jennaan jechuudha dubartii gaatee dubartii dhiira gaatee dhiirattanii akkam guutuu jechuudha achiin surname email keenya nu gaafataa jechuudha achiin ni galchinaaf jechuudha keenya firaman akkana ni galchitu jechuudha sanii paaspoortii mataa keessanii ni umtu jechuudha paaspoortii mataa keessanii itti galchitu jechuudha sanii bilbila isin gaafata bilbila barbaadan skip gochuu yookaan immoo irratti add gochuu dandeessu skip gootanii bira darbuu ni dandeessu achiin next jettanii achiin gara jalaa deemtanii I agree kan jedhu kanarratti ni filattu I agree kan jedhu kana irratti ni filattu walii galtee jechuudha sanii akkuma argaa jirtan kanatti banee jiraachaadha Gmail keenya banannee akka barbaadne itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha guutumaan guututti kanaaf haga dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan na tura